Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleeyyan kiyya alhamdulillah galana rabbii haa ga'uuti. Hayyeega har'a barumsa waa'ee miseejjii qabadhee isiniif dhufee jira. Miseejjiin isiniif dalaguu didee furmaata isaadhaa har'a isiniif qabadhee dhufee jira. Fakkeenyaaf yeroo dalaguu didee isiniin jedhu kana yeroo waa namatti barreessitan wayiin majjaalaa garagaraa hidhachuu barbaaddanii isinirraa fudhachuu didee asinitti deebi'a achi isinirraan deemu har'a furmaata isaa qabadhee isiniif dhufee jira. Na waliin tura. Duraan dursee obboleeyyan kiyya gaafii baay'ee naa dhiyaatee jira. Hayyee fuulduraaf isiniif deebisuudhaaf qophiirraan jira. Dhiifamaa isinirraa turuu kiyyaafuu hayyee har'a barumsa gara miseejjii kanaatti dabarree isinin agarsiisa. Sabiskiraayib sheer godhuudhaan nu waliin tura. Barumsa biraa akka fidannee dhufnuufuu qalbiidhaan nu jajjabeessa gara barumsichaatti. Hayyeega obboleeyyan keenya gara barumsichaatti darbuudhaaf qalbiin nafaana tura. Amma mee duraan dursinee miseejjii keenya keessa seenaa ilaalluuti. Haala inni itti nu jidaa jiru. Mee 900tti miseejjii barreessuu barbaannaa jennu 900tti miseejjii barreessuu fakkeenyaaf haa goonu kun kan majjaanii garagaraatti ilaalanii didaa jira akkuma argaa jirtan asitti. Ammas ka biraa jira ilaalu kun immoo kan keessaa qabdutti ilaallattu hayyee lachuusaa akkuma argaa jirtan didaa jira kunoo ni agartan jee yaada isiniif galaara. Haala kanaan kan isin dide namoonni baay'een itti rakkataa jiru waan kana gaafiin baay'eenis ka'ee jira. Wanti kun bakka hiikamuun isin agarsiisan afaana tura. Amma seetingii keenya keessa haa galluuti. Yeroo seetingii keessa gallee haala kanaan aappis bakka jedhu kana ni agartani. Aappii irratti haadhoon nuti ammas bakkuma aappis jedhu kana awwaluma irratti kan dhufu achirratti haadhoon nu hayyagaa yeroo haala kanaan nu fide eessa dhoonnaa sarara 3.3 tana ni dhoonnaa. 3 tana akkuma argaa jirtan yeroo 3 tana dhoonne eessatti dhoonnaasii kana keessaa speaker access bakka jettu tana asirratti ni dhoonnaa. Akkuma argaa jirtan asirratti yeroo dhoonne haala kanaan nu fida. Kana keessaa immoo premium SMS access bakka jettu tana dhoonnaa. Asirratti ni agartanii yeroo asirratti dhoonne haala kanaan nu fida. Miseejjii asitti nu fidee jira akkuma argaa jirtan asirratti ni dhoonnaa. Kan duraan keessan jiru eessarra ture bakkuma amma jiru kana ni agartanii never allow bakka jedhu kanarra jira. Asirraa gadi dabarsitan ka awwalaa kanarratti akkuma argaa jirtan asirratti gadi dabarsitanii asirratti rukuttuu jecha amma asirratti banamee jira. Kuni maaliifi eeyyama keessan ofirraa cuftanii jirtanii jecha gama miseejjiitti erguudhaaf yeroo miseejjii ergitan tokko akka isiniif hin eeyyamne asirratti of isin jalaa cufamee jira. Haala kanaan isa gama gadiirratti dabarsattu yeroo haala kanaan dabarsattan xumuramee jira jecha. Amma fakkeenyaaf deebinee halaallu miseejjii keenya san keessaa duraan adidee ture wantumti argaa jirtan kuni amma akkuma argaa jirtan mee asirratti 8 duwwaa kana 8 kana arginaa ilaallu duraan didee ture amma deemeera jecha akkuma argaa jirtan kunoo deemeera taqabbaleera kunoo deemeera akkuma argaa jirtan deemeera jecha miseejjii kana naa deebisa. Hayyee kunoo akkuma argaa jirtan asitti deebii naa kennee jira. Haala kanaan ofirraa hiikuu dandeessanii shari'aa feete irratti rakkinni jawwaala biraa yeroo haala kanaan tahe shari'aa qofa osoo hin taane shari'aa feetan yoo sitti galchitan yoo eeyyama achiin kenniniif haala kanaas hin diduu danda'a. Kanaafuu zeeni ta'ee sawaas ta'ee shari'aa feete irratti haala kanaan hiikkachuu dandeessanii galatooma sabiskiraayib sheer godhuudhaan nu wajjin tura.